Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessummaa tokko siniif qabadhee dhufee jira. Keessummaa san wal isin barsiisa. Mee isin maqaan keessan eenyu? Giraanii Gammachuu. Dhibeen keessan maaliini? Onne. Mee mana haakimii kamitti dhibeen keessan onnee isiniin jedhan? Shaashamannee hospitaala Giraar ka jedhamutti. Ishi. Kaardinaal jechuudha. Kaardinaal ka jedhamu sanitti. Ishi. Onne tubbootii gara caatutti cufameera gara biraa deemu jedhanii naan. Eessa deemi isiniin jedhan? Tuqur Ambassaa jedhan. Tuqur Ambassaa deemi isiniin jedhan. Isin ammoo namni isinii himee jennaan nu bira dhuftan. As dhumni kana karaa bahinnee jira dhageenyee. Haga nu bira dhuftan kana hoo jijjiiramni keessan maal fakkaata? Jijjiirama guddaa baay'ee tolchuun isinitti haa jijjiiramtu. Dura akkam isin godhaa ture mee dhibeen keessan? Mallattoon isaa? Mallattoo yoo muka kunoo laphee kana na argarsiisa. Hafuura baafadhee hin danda'u. Lafa naamara yoo achii qabu dudda kana duuba bobaa qophaa'ee jira. Iyyas laagaa kiyya bakka dhagaa. Ammoo maal jette jijjiirama? Gabaabinaan dhibeen isaanii dhibee onneetii tubboo dhiigaa akka dhiiga raabsusantu si cufamee jedhaniin hospitaala Shaashamannee Kaardinaal kan jedhamu sanitti dhibee isaanii itti himanii dadhabanii gara mana hospitaala Tuqur Ambassaa deemi jedhanii isaan ammoo nu bira dhufanii akka malee dhukkuboon hirribayyuu rafanii turre hirriballee hin dhoggaan asitti nu bira dhufanii dawaa kenninee fi hirriba bareedaa rafanii bulan. Kanaaf namoonni dhibee onneetiin rakkatan haakimitti hin dararamina. As durallee tiktookii keessattis viidiyoo bareedaa dhibee onnee bakka inni itti qoodamullee ibsinee jirra. Dhuftanii yaalamuu dandeettan. Bilbilli keenya porofaayila gubbaa jira.